sirreessu shaggaadha maarree. Garaan keessan irraa famina jettee irra deddeebite. Garaan keessan irraa famina amma qofa garaan keessan irraa famin jette. Haga dubbiste kana muduu keessa jechuudha. Irraa famina. Amma gaba isaatti jahi. Bakka kana keessa na dhaggeeffadhu. Bakka kana keessa Yesuus awwaaqa kan jedhu ni jira. Anatti amanaa jedhu jechi jedhu maal jechuu isaati? Seexanatti amanaa jechuu isaati? Anatti amanaa jechuu ibsee jira. Sana wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti waaqa isa tokkichatti amananii Kiristoosiin ammoo ergamaa isaa ta'uu yoo amantan jireenya bara baraa seenanii jedhee jira. Ergamaa ta'uu itti amanuudha. Ergameen jira waan ta'eef. Garuu ani waaqa jedhu bakka kana ni jira. Waaqni eenyudha? Gooftaan eenyudha? Ani waaqayyoodha kan jedhu ni jiraan jedhe keessa bakka mambaas. Seexanatti amanaa jechuu isaati Yesuusin jecha kana kan dubbate. Maal ta'uu isaatti amannash? Yesuus gooftaa ta'uu isaatti aman. Abiraa mee asirratti akkana jedha gooftaa ta'uu kiyyatti amanaa jedha kanuma xumurraayyuu. Ati kaama bee kallattuma. Gooftaa argachuu yaadin jechamni kun maal jechuu isaati? Maalitti amanaa jira ishee? Waaqayyo ta'uu isaanii. Amma waan san sirraa fudhash. Amma waan san sirraa fudha. Gooftaa ta'uu isaa yoo amanne rakkoo hin qabu. Sababni isaadha. Anillee haadha manaa kiyyaa maatii kiyya irratti gooftaadha. Sii gadee haati manaa kiyyaa giiftii kiyya Abiyyi Ahmad Itoophiyaa irratti gooftaadha. Na dhaggeeffadhu takka. Akkasumas ammoo bulchaan ganda tokkotu ganda san irratti bulchaadha. Nabiyyoonni hundinuu uummata itti ergaman irratti sayyida yookaan mootu gooftaadha. Afaan Arabiitiin sayyidii jedhan. Nama waa hogganu nama bu'aa waraanaati. Nama dura deemu tokkoon. Gooftaa ta'uu isaadha rakkoo hin qabu. Namoota itti ergame san irratti gooftaadha. Tole. Asumaayyuu immoo bakka kanatti waa'ee gooftaa wayii illee hin ibsu. Gooftaa yoo ta'e ishee gooftaa ta'uu isaa qofaa amantaa? Ishee eega kana nama hormitee miti. Kana nama hormitee miti. Qoloosiyaasii boqonnaa tokko lakkoofsa 16 naa baasi. Eega mootii jette ragaa gooftummaa sii fidaa jira beeki. Ragaa gooftummaa eega jette Qoloosiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 16 naa baasi. Gooftaa jechuun waaqa jechuudha. Lakki gooftaa ani niitii tiyyaaf gooftaadha jettee ijoollee tiyyaaf gooftaadha jettee. Maqaa macaafalle. Karaa dabsuun deemna ishee. What is the difference between Allah and garaagarummaan hadiisaa fi Allah maal ishee? Amma gaafii gaafatamte deebisate. Gaafii gaafatamte deebisate. Egaa akkas jette egaa Yesuus gooftaa miti jette garaagarummaan Allah fi hadiisaa maalidha? Waa'ee gooftummaa kanaa asirratti si ibsa. Fakkeenyaaf maal jedhe Paawuloos amma immoo jedhe Kiristoos mataa warra dhiiraatii jedhe. Mataa warra dhiiraa jechuun hoogganaa yookaan dura bu'aa dhiiraatii jechuudha bulchaadha. Okay? Abbaan manaa mataa haadha manaa jedhe. Kana jechuun haati manaa abbaa manaatiin hoogganamtii jechuudha. Isan maal ni dhageessame sirriitti Waaqayyo mataa Kiristoosii ta'uu isaa jedhe. Akka beektan yaa mucattii mataa harcaatu mu'itti godhadhu adaraa waaqa jiraataa isa bishaan dhaba marraasii uume anna mana jala dubbatu. Sina dubbisi waan na riifadhu. Nakkaa bichaa na dubbisi na dandeema waan ta'eef jira. Waaqayyo mataa kee kana walitti qabee akka uffattu si haa godhu mu'itti qabadhume. Dubartoonni waldaa waaqayyo keessatti nan dandeessu. Humna dhiiga Yesuus. Humna dhiiga Yesuus na jettee isaa deemi shaawulii dangada dhiiga Yesuus. Nan xumura maal jedha Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaa jedha akka beektan nam barbaadaa jedha. Kana jechuun maal jechuun? Waaqayyotu Kiristoosiin hoogganaa. Kiristoos yookaan Yesuus Waaqayyo malee socho'uu hin danda'u hoogganaan isaadha Waaqayyoodha jechuudha. Ila laali bari wanti isin dogongortan beektanii wangeela laali wangeela dabsuuf hin deemina isin dabsa dhugaa waaqa. Foon uffatee dhufe inni foon uffatee biyya lafaa kanaa nama fakkaatee dhufe malee jecha Yesuus yeroo inni dhalatu carqiin hin jiru foon irraa maal godha? Gogaan uffatu osuma dhabeeyyuu gogaa wayyaa bara akkamii foon uffata namni?
Ishee eefisoon boqonnaa lama lakkoofsa 10 bira naa dhaqe ishee. Maal jedha? Dhaqii dubbisinaa waan inni jedhu. Maal jedha meen hin baasa? Waa'ee maalirra naaf fiduu deemta? Waa'ee inni gooftaa miti ishee goofta Koloosiyaas naa baasi jennaan illee dikteerta. Gooftaa miti yooman siin jedhe isuma ammaa maalan sii dubbisee kee Kiristoos mataa warra dhiyaa jechuudha. Gooftaa biyya lafaati jechaa jirta baratti gooftaa biyya lafaati jechaa jirta akka anaatti mootidha jecha akka abbaa manaa fi haadha manaatti qabdee bari Yesuusin. Akka maalii ture? Ati ishee ati abbaa malee dhalatte? Ani moo? Ati mee akka isaa hafuura qulqulluudhaan dhufte? Abbaan qaba maqaan isaa Muhammad jedhama. Muhammad. Muhammadiin sun eenyudha inni? Nama ka? Eega nama ta'e maaliif itti amantare? Nabii Muhammad jechuun maal jechuudha? Ergamaa Rabbiiti miti inni? Gurbaan akkas hin jenne Muhammad abbaa kiyya Muhammad. Ergamaa Rabbii abbaa keeti. Iyyesuus akka kee kana abbaa maaliif dhabere? Abbaan qabu maa? Maaliif inni hafuura qulqulluudhaan dhalate? Abbaan qabu? Akka sii fanaa kanatti maa dhalachuu dideen jedhe isa bichaa naa deebise akka anaaf sii kanatti maa dhalachuu dide. Gurbaa asii fachiina cabarbarini qaba yookaan qabudhaan jedhe abbaan qabuun jedhe. Inni abbaadhas akka abbaa ilma inni laal waa sadii hin dhalate beeki waa sadii hin dhalate maqaa ilmaa hafuura qulqulluu sada waaqa tokkootiin dhalate inni tokkichi waa sadii hin dhalate yoo jette ilma nama sadii gochuu deemta abbaa qabamoo hin qabu karaa gabaabaa abbaa qabamoo hin qabu. Inni mataa isaatiin abbaadha. Yesus immoo? Hafuurummaadhaan dhalachuun isaa maal agarsiisa? Eenyu irratti abbaa ta'e ilmi isaa hoo eenyudha? Ilmi isuma abbaanis isuma. Inni garuu sadan isaa waaqummaa ibsa. Sadan isaa waaqummaa ibsa. Eessaa qabda ragaa waan dubbatte kana? Eessa keessa jira? Akkamitti sitti obboleessa fudhachaa hin jirtu sila? Akkuma sii danda'ametti akkuma ibsuu dandeessutti naa ibsi. Waan amma dubbatte kanaaf ragaan eessa jira? Ati amma jecha siin jedhe naa amantamoo naa namatu. Yesuusitti amanaa kan jedhe kana wangeela Yohaannis kanarratti hundaa'itoo yoo isa deebii naa amante. Waan dubbatte kanaaf ragaa ni qabdaa hin jedhe qabu jedhe. Eegaa amante bari miidiyaa irra taa'anii bari Yesuus nama Yesuus hin qotee Yesuus hin dhugaa Yesuus maal ta'a jechuun minimmi Ingiliziin